اوكي ارجيتي في انجرا ان شاء الله عرفتي. عملي رقم يا اوكي السلام عليكم. وعليكم السلام. كم يا حسني؟ نتي وهاجر برا. ابشر حبيبتي ابشر. ما كويسه بنات. ميغا ورا تيك توك يجرى جرتان كمالا مسينا جيتين جرا كمالا مسينا سنتملي سميا في دون جيم بيته سيرونا ميغا جرا. أنا أمان سيني روما نارين تكان أنا مريبا سريم ديم. قالوا لك كذا كنقول. سكلي سرتين جرا ما سرتين دعاء جرا ليني. هيا تعرفي كم يا حسني سنا؟ ما جتي. جرتون جربا. جرا قرأت ربي الحمد لله قرو تكو وجيران أولي كشون جرامي أنا شفت ما كيف جران ولا شيء أبشر. جيرانيا بيجنا ما هنا كانامو كابسولا كسي gammachuu sumee kootii kana isinis iddoo jirtutti gammadaa jirti anilleen iddoo jirtutti yaa isii faana gammaduufin inshallah dhufee akkasii obboleen keenya keessaafuu baay'ee takka galatoomaadha warri rabbi jecha nu jaalatu waan biraa takkaa fi miti warri rabbi qofaaf nu jaalatan baay'ee takka galatoomaadha sababaa nuti islaama taane qofaaf nu jaalachaa jirtanii saniifuu hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaadha rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka isin rabbi isaa jettee nu jaalatan kanatti illee rabbi isin jaalatu baay'ee takka galatoomaadha hedduu tokkaan isin jaaladha hedduu galatoomfadha so sababa Allah haaraa dhalachuun akkasuma wajjin amantii islaamaa qabaadhee siigalee akkasuma dubartii cimtuu fakkeenya namaa taatan harkachuu keessatti baay'ee takkaan gammada so inshallah fakkeenya kiyyaa fi kan sumayyaa nume hedduudhaaf akka fakkeenya ta'u inshallah fuulduraaf waa hedduu agartan jeetii yaada garuu gamarmaan du'aa'ii nu godhuudhaas hin dagatinaadha inshallah hunda keessanuu rabbi isin haa gammachiisu maaliif rabbi subhaanahu wa ta'ala hunda keenyaa hunda jiraamii bultiin haalaan bareedduudha waa hedduurraa sin horkiti bitaa mirgalaa lurraa sin horkiti ijatee kallattiidhaan deemtee fakkeenyaaf akka fardaani beeytaniimi fardi bar waan takka sikkaanii akka duuba laalle saniif waa hundaafuu aakhiraadhaafis duniyaadhaafis hedduu barbaachisaadha saniif hunda keessanuu baay'ee takka galatoomaadha anis gamanumaaniin gaa biyya Sweden irraa yaadaanis waamu hundaanuu jechuudha kabajamtuu haadha mana kiyyaa sumayyaa giifti dureeti jechuudha isii waliin dabarsaa jira saniifuu hundi keessanuu baay'ee takka galatoomaadha warri kallattiin hordofaa jirtan xiqqishoo waarningii reefu ta'an irratti arganii turani saniif inshallah koppii linkii godhaa nama 2,000 jira akkasii barakallahu fiikum amma sujuudaan gara giifti dureetiin isin dabarsaa keessaafuu warra giifti dureen haadha siinqee maal jee isinaan gaafii marsitee anillee silaa akkasumatti fi marsaa garuu ni beektan biyya namaa tana keessatti guyyoota akka sabtii fi alhadaa malee namni hedduu yeroo hin qabu kanumaaf kaanis akka tasaa na biraa hin argamini so hin dhaammadhu maaliif sumeen na cinaa jirti waa hundaanuu waliin jirra so natti hin dhaga'amu kanaaf inshallah gamanumaan sumee alhamdulillahi baga gammaddee siin jaa irra gammachuudhaan akka dabarsaa turtee akka tasaa anilleen yeroon hojiirraa galuu argeen ture baay'ee takkaan gammade hojiirraa galee turre gammachuu kanaanis arras faana qooddachuun qabaa qaamaan si bira jiraachuullee baadhu yaadaan waa hundaan waan si bira jiru si waliin qooddada jeetu kan seene har'a maali duraan haasoo hin danda'u hulaa haasoo waan duraa fuutee jirtarra ada gaafii dhukkee sirraa haasuu dhufee jira irraa qophaa'e. Akkasii inshallah sujuudaan carraa siifin kannaa ammaan tana
توفي maal dubbadhu laatare أنا بها duraan dursa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh jalqaba irratti alhamdulillah rabbil alamin rabbiin haa galatoomu maaliif jalqaba irratti alhamdulillah rabbiin islaamummaa naaf kenne erga islaamummaa naaf kennetti ammoo yoo manaa gaarii jaalatamaa kadiinii qabu kadiinii ofiis ta'u kan nama musliimaa hundaaf ta'u akkasumas immoo kan namoota hundaaf ta'u abbaa manaa kana naaf kenneera alhamdulillah. Finaansidhaan dammoo rabbiin gaditti isinillee naaf kenneetiin jira. Guddaa galatoomadhaa rabbiin umrii keessan isiniif haa dheeressu. Ammallee du'aayiidhuma naaf godhaadhaan isiniin jechuu barbaada. Har'a waan baay'eellee wannan dubbadhu hin qabu. Bakka kiyyaa baabiin keenarraa dubbatu. Carraa sinumaa kan kenna. Har'a baay'ee miira ho'aa wayifessan jira. أبشر نمني يروني في جمالي وأنا صوفي وأنا بطلتاني بياكو جاني سنيف أنقر ورا سرتي ناسو دندا كدوري ميتي ما أعرف كتير هنونا دي أرانتنا غافلا اسمه كيس رافا سودي ماكو باي داروغا ديلوني خيسي برجرو tadi si gargara jadi ya ada. Enggak Fatina. Ani sini marah udah. Abshir. So singgah pada abshir kasih insyaallah berangkainya ke wali galati khisafu Sumaya ko bitaniti hawasa ani hada mana khiya hatatu male hawasa islama gudala tujalata. So untuk kenyau wali nujalat tanya kena tiga mutu kesan bayar tak kena gamacisa kayu nutis gara TikTok itu nufne selanam ni gamacufi mutabar sugari dah garu anak isinis khidmat orang wan tanif akada sa umat kenya selarat dan gamacu tanah unda huya curama kalatian nama kuma sajid komale kalatin ortafajra akas mas Sumaya beras nama bayar ortafajra namutan kan unda rasla akah kenyatin wal agarre itu dekat gamacu tiada nanwalin kod datan berbana tu garu alhamdulillah teknologi kudat jadi romati karena rakan kenga nutis isin wali makapul tanif akasiti isan Sumaya fa narantana gamachu sani fabaredan dabarsa jirani anilen isan jira jargam kabaje tiga halakana ka wali dabarsa jirro bayata kawani sinjalan nuf gad bachuf yaro amma khisati teknologin akkana mana takahisa jurutate jibti alhamdulillah mana ma kenya nama kuma sadiyamma manni yokin galme kan gudatu bore komte kuma afur kuma shan kallati ranje chusi gare Sumaya beras name tujra so fabre daran hala kanan akka walin kodan jechura fi niwi ibale made wambrati miti akasu ko kabadana so inshallah khisafu umman khenya especially warri amanti islamat na jalatan warri amanti islamat warri gam ka kali khafala jirtan unta khaysano yechura khaysafu Sumayan erga gara khaynya rufte gara amanti dugada gara amanti sirrida gara amanti rabbi subhanahu wa ta'ala amanti rabbi jalatu erga rufte heddu takka amilatu horatu tani jajjabe satu tani so akuma fakkenye isi khana ubaliyan kenya kan shamarani kan dirasatu hunda ujechura fakkenye isi ralallatani ربي سبحانه وتعالى ومهم دخيسته أكنهم الكيس دو خران سري خران وبعدا خران نتوه براني هم دساني فكينيا بودا Sumaya بتاعتي في Sumaya يوم يجرا قوام متي maybe سينا Sumaya هم دخيسني بيتنجتي يادا سنيف إن شاء الله تعالى Sumaya فولدرا هذا عم مراتو أبدي كمنا إن شاء الله جا خنوان جاء Sumaya yaadatte wata jiraati. Wallahi nan yaadan itti dabarfan qabu. Asinan hojjettanii hin jirtanii xumuftanii hin jirtanii irra deebi'ee hunda keessanuu baga gammaddan isinillee baga gammaddan isin jaa.
Isiniin jedhamu yeroo baay'ee gubennaa lolanii. Gaafii si gaafadha. Difama yeroo tokko ni beektaa yeroo akkanatti gaafii si gaafadha joo yeroo nama interview godhu ni beektaa yeroo miidiyaarra waggoota baay'eef hojjechaa ture yaadadha. Saniif gaafii nama gaafachuu tana baay'een jaalladha. Garuu namni kana gaafii na gaafatu mufara hedduudha. So asirratti gaafii si gaafadha akkuma walii galatti gammachuu har'aa tana mee akkamiin ilaalta? Maal fakkaatti gammachuun? Alhamdulillah. Kanan eege olittidha. Baay'een gammadeetii jira. Kan eegedha olidha. Okay, baay'ee takka galatoomii mee akka waliigalaatti wanni si jechuu barbaadu shamarran keenyaaf obboleeyyan keenyaaf dhaamsa tokko bolummaatti mee jiraate gamanumaan carraa si kanneetiin jira. Wallahi jalqaba irratti wanti naan jechuu barbaadu tarii beekaa baay'eetu jira. Kana mana gorsuu qaban illee kana barsiisuu qaban illee garuu waan hunda keessatti alhamdulillah ani carra qabeettidha. Waan hundaan wallahi al tokko yoona yaade jedhu jechaan qabu. Ani gama kan kootiin carra qabeettidha. Maaliif duraanii koo ammaatii fi jireenya koo ammarra jiru yoonan laalu wal biratti iyyuu dhufu. Garuu wannan jedhu keessatti takka faarratti warroota amantaa biraa hordofaniini Rabbiin tokkochummaa Rabbii sinaa beeksisu Rabbiin sinaa galchuu Rabbiin haqaa fi dukkana addaan baasee sinitti agarsiisu yeroo tokko jedhaniidhaan osoo taane dubbisuudhaan deemadha. Rabbiin karaa fayyaala irratti sinaa galchuu Rabbiin isin qajeelchee jedhee dammu jireenya keessatti sabrii nama barbaachisan fakkeenya yeroo baay'ee namni tokko gara amantaa Islaamaatti yoo kan dhufu ta'e dhiiraaf yeroo jedhamu wayiitu jira. Garuu abbaa manaas Rabbumatu namaaf kenna. Maaliif jechuudha yeroo baay'ee jedhamudha. Yooma Rabbiif jecha Rabbitti amantee waa hunda dhiistee gara amantaa kanaatti fadhuuftu ta'e Rabbi waan hundaan isin badhaasa. Ani isaan hin beeku durii isaan tarii na beekullee danda'ani. Yeroo baay'ee dhiiraaf maalidhaaf jechoota jedhamu wayiitu jira waan ta'eef garuu hunda keessattuu isaanis kinoo asuma jiru namoonni beektan seemaa jirtanii namni tokko amantaatti yoo dhufu dhiiraaf hin dhufu. Dhugaadhaaf dhugaafaa Rabbiin dhugaa isinitti agarsiisu. Warroonni amantanii jirtan dammoo Rabbi sabrii isiniif haa kennu. Abbaa manaatis haa ta'u maatis haa ta'u waan hunda isaanii tan yeroo dhabuullee dandeessanii yeroon booda ni argattanii ni gammaddanii fakkeenyaani yoo fudhannee raanne atiin gijaa lamaan har'aa namni tokko nafa jiraachuu baachuu danda'a. Jireenyi koo jireenya biraa ta'uu danda'a. Karoorri koo karoora biraa ta'uu danda'a. Har'a garuu Rabbiin dammoo yoo gammachuu kanarra jira jechuudha. Rabbi waan barbaadu jira waan ta'eef alhamdulillah waan hundaafu kanaafuu Rabbiin karaa fayyaatu irratti sinaa galchuu obboloota keenya dammoo bultiin godhanneefillee maammada bultii barbaadufillee Rabbiin jaartii gaarii haalaatuu fi haati dammoo jaarsa barbaadufillee Rabbiin jaarsa akka kiyyaa kanaa kennuuf siin jenne moo kan akka kiyyaa kanan jedhe malee.